Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Amir Media hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan onnee irraa burqeessinaa qabachaa har'as viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu yeroo isin nama bilbiltanis ta'e yeroo namni isiniif bilbilu wantoota sirreeffachuu qabdanii fi beekuu qabdan bilbila keessan irratti wantoota torba qabadhee isiniif dhufee jira. Torbanuu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Wantoonni kunneen yeroo direct isin nama bilbiltanii fi namni direct isiniif bilbilu wantoota beekuu qabdan bilbila keessan irratti beekuu qabdanii fi sirreeffachuu qabdanidha jechuudha. Tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Torbaan isaatu egaa yeroo isin nama bilbiltanis ta'e yeroo namni isiniif bilbilu wantoota isinitti agarsiisu torban kana sirreeffachuu qabdanii beekuus qabdan. Sababni isaas faayidaawwan baay'ee qabanii faayidaawwan isaaniitii fi akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan tokko tokkoon isinitti agarsiisaa deema. So warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Maatiiwwan channelichaa immoo like share gochuun hin dagatinaadha. Gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursitanii wanti beekuu qabdan wanti kun yeroo connection itti fayyadamtan appii adda addaatti fayyadamtan osoo hin ta'in yeroo direct isin nama bilbiltanii fi direct namni isiniif bilbiludha jechuudha. Appii kanarratti yeroo isin nama bilbiltanii akkanumallee namoonni isiniif bilbilan wanta beekuu qabdan torba isinitti agarsiisa. Jalqaba appii phone call jedhamu kana keessa ni seentanii bakka itti nama bilbiltan jechuudha. Amma wantoota torban har'a qabadhee isin dhufe kana guutuu isaaniitiyyuu asirratti isinitti agarsiisa. Tokko tokkoon faayidaa cimaa qabanii yeroo namni isiniif bilbilu akkanumallee isin namaaf bilbiltan faayidaa bal'aa qaban jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti as dhuftanii tuqaa sadii kana ni tuqxanii ergasii immoo speed dial numbers kan jedhu jira. Speed dial numbers kan jedhu kanarratti kilik gootan. Speed dial numbers maaliif akka isin gargaaru amma isinitti himu. Tokkoffaa hatantamaan yookaan bakka rakkootti yookaan rakkoo wayii isin bira ga'ee nama tokkoof bilbiluu yoo barbaadan direct nama tokkoof bilbiluu yoo barbaadan nama san kontaaktii bilbila keessaa baaftanii bilbila san haga barreessitaniif yookaan immoo nama san lakkoofsa bilbilaa isaa soixanii barbaadanii nama saniif bilbiluun isin barbaachisa jechuudha. Inni kun immoo directly hatantamaan nama barbaadan saniif direct akka bilbiltan isiniif godha. Kana jechuun yeroo isinitti fudhatu yeroo isinirraan gubu nama barbaadan san qofaaf directly hatantamaan akka bilbiltan isiniif godha. Namoota asirratti ni filattan nama hanga barbaadan ni filattan 10 20 ta'uu danda'a 30 ta'uu danda'a. Already asirratti wanta isinitti agarsiisu kana qofa sirreessuudhaan nama barbaadan saniin hatantamaan akka isiniif bilbilu gochuu jechuudha. Kana jechuun ajaja keessan qofaaf hatantamaan yeroo isinitti fudhatu akkamitti akka sirreeffatan isinitti agarsiisu. Asirratti mallattoo namaa kana yookaan bakka mallattoo namaa fakkaatu kana tuquudhaan bilbila ni filattan kontaaktii keessan irraa. Bilbila nama hatantamaan bilbiluu fi barbaadanii jalqabanii sirreessitan. Fakkeenyaaf nama hatantamaan argattan maatii keessan haadha manaa keessa yoo ta'e yeroo rakkoon isinirra ga'e yookaan hatantamaan nama sanii bilbiluu yoo barbaadan bilbilli haadha manaa keessanii akka isiniif bahu. Akkanumallee abbaa manaa keessanitti bilbilachuu barbaadan bilbilli abbaa manaa keessanii akka hatantamaan isiniif bahu gochuu jechuudha. Asirratti mee fakkeenyaaf bilbila tokko filadhee isinitti agarsiisu kontaaktii keessaa kana filadheera. Okay. Akkuma asirratti argartan bilbilli kun asirratti naa dhufee jira. Lakkoofsa meeqa irratti akka dhufeellee ilaalaadha. Boodarra akkamitti hatantamaan akka isiniif bilbilu waan isinitti agarsiisuuf asirratti lakkoofsallee ilaalaadha. Mee nama biraa immoo asirratti barreessuu ni dandeessu yoo barbaadan. Asirratti barreessuu ni dandeessanii kontaaktii keessaa akka isiniif bahu fakkeenyaaf qubee Aadhaan nama ka'u yoo ta'e A jettanii yoo barreessitan kontaaktiiwwan isiniif baya asirraa ni filattan jechuudha. Fakkeenyaaf an tokko filadhu. Okay. Akkuma argaa jirtan nama lama filadhee jira jechuudha. Asirratti tuqxanii kontaaktiiwwan keessan keessaa filachuu ni dandeessan. Akkanumallee immoo asirratti qubee fi lakkoofsa bilbilaa qofa barreessuudhaan nama filachuu ni dandeessanii kun fedha keessan. So asirratti ilaalaa. Lakkoofsa tokko lama sadii jechaa deema jechuudha. Haga nama barbaadanii filachuu ni dandeessan. Wantoonni kunniin maaliif akka isin gargaaru amma tokko tokkoon isinitti agarsiisu. Akkuma asirratti argartan tokko lama sadii afur jechaa deema jechuudha. Hamma afuritti ni deema. Asirratti garuu dabalataan afur caala itti dabalachuu barbaadan bakka rogsadee yookaan saanduqa rogsadee kana tuquudhaan itti dabaluu ni dandeessan jechuudha hanga barbaadan. Fakkeenyaaf asirratti lakkoofsi jira 20 30 40 godhachuu ni dandeessan hanga barbaadan. Fakkeenyaaf 16 godhee jiraan. 16 lakkoofsa bilbilaa 16 naaf fudhata jechuudha amma. Asirratti akkuma amma duratti isinitti agarsiise kana itti dabaluu ni dandeessanii so lakkoofsa 16 fudhata. Asirra dhuftanii saanduqa kana qofa tuquudhaan nama hanga barbaadanii asirratti add godhachuu ni dandeessan. Garuu asirratti add yeroo godhatan nama baay'isinaadha. Sababni isaa adda baaftanii beekuudhaaf waan isin rakkisuuf nama murteessaa ta'ee fi yeroo rakkoo keessanii isin dhaqqabu qofa lakkoofsa isaa asirratti add godhatanii ergasii immoo akkamitti akka bilbiltaniif isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf lakkoofsa lamarratti kan argamu kun abdii jedha akkuma asirratti argartan. Isin maqaa biraas ta'uu danda'a kan seef godhachuu dandeessan nama barbaadan waan ta'eef. Nama abdii jedhamu kanatti ana hatantamaan itti bilbilachuu yoo barbaade hatantamaan nama kana itti bilbilachuu yoo barbaade lakkoofsa bilbilaa isaa barbaaduun nan barbaachisu lakkoofsa bilbilaa isaa barreessuun nan barbaachisu directly akkamitti akka bilbilu isinitti agarsiisu. Bakka itti nama bilbiltan kana irra ni seentanii lakkoofsa lamarra akka ture hin dagatinaadha. Lakkoofsa lamarra ture lakkoofsa lama kana qofa qaqqabna. Ergasii immoo seemii lama waan qabuuf isin tokko qofa yoo qabaattan directly isiniif bilbila. Ani seemii lama bilbila irraa waan qabuuf naaf filachiisee jechuudha. Seemii lama haa tuqu.
cufeen jira. So haala kanaan nama barbaadan san isiniif bilbila jechuudha. Garuu wanti isin beekuu qabdan abdiin lakkoofsa meeqa akka irra jiru beekuun isin barbaachisa jechuudha. Asirratti tuquudhaan asirra seentanii jechuudha. Abdiin lakkoofsa meeqa irra akka turu maqaan biraallee caalaa ta'uu danda'a, hordofaa ta'uu danda'a. Lakkoofsa meeqa irra akka jiru qofa beektanii ergasii lakkoofsa san qofa qaqqabdan. Fakkeenyaaf lakkoofsa 3 irratti seef kan godhadhe jedha. Lakkoofsa 3 yoo qaqqabu harkaan qaqqaba ergasii bilbilinaan jedha na bilbila. Oke, cufeen jira. Egaa haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan nama barbaadan lakkoofsa tokko irratti seef godhatan. Lakkoofsa barbaadan irratti fakkeenyaaf tokko irratti nama wayii seef godhatan, lama irratti, sadii irratti, afur irratti nama barbaadan san lakkoofsa moggaaftanii lakkoofsa san irra qofa qaqqabdanii directly nama saniif isiniif bilbila salphamatti. Kontaaktii osoo hin barbaadin, osoo lakkoofsa isaan barbaadin salphamatti isiniif bilbila jechuudha. Itti fayyadamaadha. Lammaffaa ammas asirratti tuqaa sadii kanarra ni seentu. Ergasii asirratti setting kan jettu kana keessa ni seentu. Asirra block numbers kan jedhu kana keessa ni seentanii baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Nama block gochuu barbaadan tokko block gochuudhaaf bakka isin gargaarudha jechuudha. Nama block gochuu barbaadan tokko as keessa fiddanii block gootan jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa asirratti barreessuudhaan block gochuu dandeessan, kontaaktii keessan irraallee fiddanii block gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa barreessu, lakkoofsa bilbilaa tokko zim jedhee barreessu. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa kana barreessee jira. Ergasii immoo mallattoo edoo kana qofa nan tuqaa save naaf godha jechuudha. Akkuma argitan lakkoofsa bilbilaa kana asirratti filadhee jira jechuudha. Kana lakkoofsa bilbilaa block gochuu qabdan barbaadan barreessuu ni dandeessanii. Akkanumallee kontaaktii keessa filachuu barbaadan ammoo kontaaktis kan jedhu kana keessa seenuudhaan kontaaktii keessaas lakkoofsa bilbilaa block gochuu barbaadan filachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf tokko filadheera. Ergasii immoo daneettan. Akkuma argitan nama lamadha. Lakkoofsa bilbilaa asirra barreessuudhaan block gochuu ni dandeessan. Asirra kontaaktii keessan irraallee bifa ammaan isinitti agarsiise kanaan block gochuu ni dandeessanii. Namoota kanneen lamaan block godhee jira. Namni kunneen block listii bilbila kan kootii keessa waan seeneef namoonni kunneen yeroo naaf bilbilan bilbilli isaanii na bira hin seenu jechuudha. Kanaafiyyuu bilbila kan koorraa block godhee jira. Yeroo naaf bilbilan hin seenu. Egaa kun maaliif isin fayyada? Nama barbaadan nama isin jeequu nama hin beekne akkana block gochuu ni dandeessan. Akkanumallee yeroo tokko maaltu isin mudata? Nama tokko dogongoraan block gootanii yookaan immoo inni block isin godhee yeroo isin bilbiltaniif yookaan yeroo inni isiniif bilbilu bilbilli isaa naaf hin seenu yoo isin jedha. Yeroo isin namaaf isiniif seenu dide maalidha? As keessa seentanii nama san block godhuu fi godhuu dhabuu keessan mirkaneeffachuu qabdan. Al tokko hiriyoonni keessan maatiin keessan si bilbilli hin seenu waliin jedhan. Kana jechuun akka tasaa dogongortanii block listii jala seensisuu keessan mirkaneeffachuu qabdan as keessa dhuftanii jechuudha. Haala kanaan block listii jala baasuu barbaadan immoo asirratti mallattoo hir'isuu kan fakkaatu kana qofa kilik gochuudhaan block listii jala isiniif ba'a jechuudha. Ishee kana qofa tuquudhaan block listii jala baasee jira jechuudha haala kanaan. Inni biraa immoo kan isinitti agarsiisuu barbaadu block spam and scam calls kan jedhu jira. Isarra kilik gochuudhaan isa kana yeroo hundayyuu on godhadhaadha. On godhachuun maaliif isin fayyada? Caller ID and spam protection isin jedha. Lakkoofsi hin beekamne tokko gara keessanitti yoo bilbilan al tokko lakkoofsota namoota hattoota yookaan scammer namoota jedhaman wantoota akkasii scammer namoonni jedhaman bilbila hin taane nama bilbilu jechuudha. Bilbila jin yeroo jedhamu qoosamu tokko dhageessan jedhee yaada. Lakkoofsi hin beekamne tokko yeroo isiniif bilbilamu akkanatti spam godhee ofirraa block isiniif godha jechuudha. Isa kana on godhattanii as dhuftanii ergasii immoo lakkoofsi hin beekamne kun block ta'a jechuudha. Ergasii immoo asirra dhuftanii block spam and scam calls kan jedhu kanarra on gootanii ergasii immoo jalatti wantoota lamatu isinii dhufa. Isin block all spam and scam calls kan jedhu kanarra godhadhaadha. Kun maal isin qarqara? Lakkoofsonni hin beekamne gara keessanitti akka isiniif hin bilbilamnee fi isin hin jeeqne isin qarqara. Itti fayyadama. Sadaffaa irratti immoo call background kan jedhudha. Call background kana keessanii seentanii seemii filattanii fi ergasii immoo inni kun maaliif isin qarqara? Suuraa keessanii fi yookaan viidiyoo sekendii 15 gadi bilbila keessan irra kaawwachuudhaaf isin qarqara jechuudha. Kana jechuun suuraa keessan yookaan immoo viidiyoo xiqqoo gabaabduu taateef kan sekendii 15 gad taatee fi meegabaayitii 100 gad taate bilbila keessan irra godhachuudhaaf isin qarqara. Kana gochuudhaaf background kan jedhu kana irra seentanii ergasii immoo mallattoo edoo kana tuquudhaan gara gaalaarii keessanii select from gaalaarii kan jedhu keessa seentanii suuraa filattanii fi fakkeenyaaf anaa filadhu. Gaalaarii kan keessa ani suuraa filadhee isin viidiyoo sekendii 15 gadi filachuu dandeessan. Ergasii immoo set as call background kan jedhu kana kilik gochuudhaan save godhattan jechuudha. Kana jechuun yeroo namni isiniif bilbiluu fi yeroo isin namaaf bilbiltan suuraa kanattu baha yookaan viidiyoo irra godhatantu namaaf baha jechuudha. Akkuma screen irratti isinitti agarsiisaa jiru yeroo namni isiniif bilbiluu fi isin namaaf bilbiltan suuraa keessan yookaan immoo viidiyoon keessan akka namaaf bahu gochuu ni dandeessan jechuudha. Afraffaa irratti kan argannu call alerts and ringtone kan jedhu kana keessanii seentanii asirratti yeroo wantoota tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Vibrate when answered kan jedhu yeroo isin bilbila keessan kaaftan
vibrate akka godhu yoo barbaadan isa kana on gootanii vibrate when call and is jedhu yeroo isin bilbila keessan cuftan vibrate akka godhu bilbila keessan gochuudhaaf isa kana on gootan jechuudha. Wanti guddaan as keessatti isinitti agarsiisuu barbaade maalidha? Yeroo namni isiniif bilbiluu fi isin namaaf bilbiltan asirra dhuftanii ringtone kan jedhu kana tuquudhaan muuziqaa manzuumaa akkanumallee ringtone appiin kun isiniif qopheessee jira isaan filachuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf asirratti yoo argitan raayyaa filadhe jechuudha. Ringtone yeroo namni naaf bilbilu yeroo hundayyuu sagalee natti dhageessu maalidha? Kan raayyaati jechuudha. Manzuumaa raayyaati. So isinis jijjiirachuu barbaadan asirra ringtone kan jedhu kana kilik gochuudhaan asirra seemii ni filattaniif seemii lamaaniifiyyuu bifa tokkooni seemii fakkeenyaaf isa jalqabaarra filadhee waan jiruuf asirratti immoo filadhee isinitti agarsiisu isin lamaan irratti filachuu dandeessanii ergasii seemii ni filattanii fi ergasii immoo kan appiin nu qopheessisan kanneenidha. Kan ofii keenya galarii keessaa fudhachuu barbaanne immoo kan keenya kan qopheeffanne fudhachuu barbaanne faayilii keenya keessaa asirratti mallattoo jedhu kana ni tuqxanii bilbila tokko tokko irratti add kan jedhu dhufa. Ergasii immoo filannoowwan kanneen keessaa kan barbaadan ni filattan. Fakkeenyaaf ani isa kana filadhe yoo jedhe ergasii asirratti dhufee dangoodha. Isin kanneen keessaa kan barbaadan faayilii bilbila keessan irratti jiru muuziqaa, manzuumaa, mazmuurii ta'uu danda'a. Filachuu dandeessan asirratti akkuma argattan tiikee erga itti gootanii booda daneettanii ergasii yeroo hundayyuu amma fakkeenyaaf ani isa kanarra godhadhee jira jechuudha. So yeroo biraas jijjiiruu yoo barbaade as dhufee iddoo kana tuquudhaan jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Haala kana ringtoonii bilbila keessan irra kaawwachuu dandeessanii itti fayyadamaa. Shanaffaa irratti kan argannu answering and ending calls kan jedhu kana keessan seentanii ergasii immoo kan jalqabaa kana on godhachuun yeroo baay'ee off ta'ee isin dhufa hundi isaaniitu off ta'anii nu dhufanii tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Read caller names allowed kan jedhu kanarra yoo godhatan isa kana on godhaadha. Kana jechuun yeroo namni isinii bilbilu maqaan keessan akka sagalee dhageessisuu fi akka bahu gochuudhaaf isinii tajaajila. Namni sunillee eenyu akka isiniif bilbile akka beektaniif jechuudha. Isa kana on godhadhaadha. Inni lammaffaa answer automatically kan jedhu kana isa kana on gootan. Isa kana on gootanii inni kun maaliif isin qarqaara? Yeroo headphone itti fayyadamtan yookaan immoo bilbila keessan jippaasiidhaan wal qunnamsiiftanii viidiyoo adda addaa, fiilmii adda addaa, akkasumallee muuziqaa adda addaa, mazzuumaa wantoota adda addaa yeroo dhageeffattan directly headphone keessan yookaan immoo jippaasii wajjin connect yoo gootan bilbila keessan directly bilbilli keessan osoo isin hin ajajin ofii isaatii akka isiniif kaasu gochuudhaaf kan isin tajaajiludha. Isa kana off yoo gootan ajaja keessaniin isiniif ka'a. Isa kana garuu on yoo gootan yeroo hundayyuu ajaja keessaniin alatti isiniif ka'a jechuudha. Asirratti tuquudhaan sekendiilee filachuuf ni dandeessanii sekendii meeqa booda akka isiniif ka'u barbaadan kan jedhu yeroo baay'ee 5 yookaan 10 irra yoo gootan bareeda. An 5 irra godhadhee jira. 5 irra nu gootanii ergasii duubatti deebinaa jechuudha. Egaa inni kun maaliif isin qarqaara? Headphone yookaan bilbila keessan device biraatiin yookaan jippaasiidhaan wal qunnamsiiftanii yeroo itti fayyadamtanitti directly bilbilli yoo isiniif bilbilan akka kaasuuf isin qarqaara itti fayyadama. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo press volume up to answer calls kan jedhudha. Isa kanallee on godhadha. Kun maaliif isin qarqaara? Bilbila keessan sagalee edaatuu fi sagalee hir'iftuu ni jirti miti bilbila keessan irratti jechuudha. Ishee kana volume K kan jennu kana jechuudha. Ishee tuquudhaan bilbila isiniif bilbilame kaasuudhaaf isin qarqaara jechuudha. Isaan kaasuu ni dandeessanii iskiriinii bilbila keessaniitti osoo hin fayyadamin isa tuquudhaan al tokko bilbila nama jalaa kaasuudhaaf isin qarqaara. Inni itti aanu immoo press side K to end calls kan jedhudha. Isa kanas on godhachuun kan isin qarqaaruuf yeroo hundayyuu power button bilbila keessan switch kan ittiin gootan yookaan kan ittiin cuftan power button kan jedhamu kana kan amma screen irratti isinitti agarsiisaa kana jiru kana yoo tuqxan bilbila san nama wajjin haasaa yoo turtanii bilbilaan namaaf bilbiltan namni biraa isiniif bilbilee osoo wajjin haasaa jirtanii yeroo cufuudhaaf kaatan jechuudha. Yeroo bilbila keessan fixan isa kana tuquudhaan cufuu ni dandeessanii itti fayyadama. Jaaffaa egaa hanga ammaatti kan argamu settingidha jechuudha. Call setting kan jedhu kana keessatti argamna. Hanga ammaatti wanti isinitti agarsiisaa jiru call setting kan jedhu kana keessa ta'uu hubadhaadha. Ergasii akkana keessa gabuutanii ammas other call settings kan jedhu jira. Other call settings kan jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii keessa yeroo gad dhuftan show caller information kan jedhu kana on godhadhaadha. Kana jechuun information nama isiniif bilbilee fi isin namaaf bilbiltan information guutuu argachuudhaaf sa'aatii meeqatti akka bilbiltaniif sa'aatii meeqaaf akka waliin haasoftan guyyaa kam akka bilbiltaniif information guutuu argachuudhaaf kan isin qarqaarudha. Isa kana yeroo hundayyuu on godhadhaadha. Yeroo sa'aatii itti nama bilbiltan hangam akka wajjin haasoftan bilbila keessan irratti argachuudhaaf information kana on godhadhaadha. Torbaffaa ammas call setting keessatti argamna. Ammas dakana dhuftanii other call setting kan jedhu kana keessa seentanii akkuma asirratti argattan search for place nearby kan jedhu jira. Isa kana yeroo hundayyuu off godhachuu ni dandeessan, on godhachuuf ni dandeessanii fedha keessanii garuu faayidaa isaa isinitti himu. Kana jechuun information nama isin bilbiltanii fi yookaan nama isiniif bilbile kennuudhaaf kan isin qarqaarudha. Isa kana yeroo hundayyuu on yoo godhatan biyya isinitti argamtan location isin itti argamtanii fi bakka kamirraa akka isin bilbilaa fi jirtan itti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama yeroo bilbiltan yeroo tokko biyya ni dubbataa miti. So setting kun on waan ta'eef locationidhaan kan wal qabateedha. Yeroo nama bilbiltan biyya isin jirtan bakka isin jirtan hanga magaalaatti locationidhaan kan wal qabate waan ta'eef nama saniif information akka kennuuf isin qarqaara. Isa kana on godhachuu barbaadan asirratti kilik gootanii ergasii privacy asirratti agree gootanii
on ta'a jechuudha. Kana jechuun kan isin qarqaaruuf keessa seennee haa dubbifnu akkuma asirratti argartan yeroo isin namaa bilbiltan yookaan yeroo namni isiniif bilbilu information nama saniif kennu biyya isinitti argamtan naannoo isinitti argamtan location isinitti argamtan nama saniin gahuudhaaf kan isin qarqaaruudha itti fayyadamaadha. Egaa walumaa galatti dhaggeeffattoota kan koo barnoota kan koo kanarraa keessatti kan isinitti agarsiisuudhaaf yaale yeroo isin namaa bilbiltanii fi namni isiniif bilbilu wantoota itti fayyadamuu qabdanii fi baay'ee tokko isin fayyadan torba isiniif dhiyeessee jira. Torbaanuu akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo bilbilaa tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo mimmiidhagaan akkanaa yeroo hin gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like, share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.